Anis akkuma keessan DV guutuufis DV ilaalachuudhaafis mana kompiitaraa deemee qarshii baasaan ture. Namoonni baay'een yookaan hiriyoonni koo baay'een isaanii immoo confirmation code isaanii dagatanii DV guutan osoo hin ilaallatin hafanii. Har'a garuu akkamitti bilbila keessan fayyadamtanii daqiiqaa 2 gidduutti akka ilaallachuu dandeessanii fi amma dhumaatti yoo viidiyoo kana daawwattan immoo confirmation code namoonni dagattan illee akkaataa itti confirmation code dagattan argachuu dandeessan waliin ilaallaa. Amma dhumaatti ilaaluu hin dagatina. Ayyee akkam jirtu nagaa keessanii Abdii Galataan jedhama. Har'ammoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo haaraadhaan kan nuti waliin ilaallu akkamitti DV bilbila keessan fayyadamtanii ilaallachuu akka dandeessanii fi amma dhumaatti warra daawwattaniif immoo akkaataa itti confirmation code warra isin jalaa bade argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluu hin dagatina. Browserii barbaaddan fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf Google fayyadamanii isinitti agarsiisa. Google irra galtanii search bar irratti DV lottery jettanii barreessitu akka iskiriinii irraa argaa jirtan kana. Jalqaba irratti saayitii isinii dhufu weebsaayitii kana keessa galtu. Zan gaafa saayiticha keessa galtanii kun isinii dhufa check status kan jettu kana tuqxu. Zan kun waa'ee DV dubbata continue jettu kana tuqxu. Asitti confirmation code keessanii isa confirmation code gaafa guuttan isinii kenname sana guutuu. Lammaffaa irratti last family name kan akaakayyuu keessanii jechuudha. Akka kan Itoophiyaatti kan akaakayyuu keessanii guutama. Sadaffaa irratti year of birth bara dhalootaa keessan akka kanii Gregorian calendaritti guutuu. Afuraffaa irratti fi inni dhuma authentication kan asirratti argaa jirtan kana fakkeenyaaf K958VW dha. Kaapitaalii yoo ta'e ismoolii yoo ta'e akkasirra jirutti guutuu. Zan isa booddee submit guutuu bakka yoo argattanitti successful dha. Yoo hin arganne ta'e yoo argattanitti has been successful jedha. Yoo hin arganne ta'e has not been successful jedha. Inni kan biraa immoo namoonni confirmation code keessan isin jalaa badee isinis qaxxataa Google maanuu goonaa isa kanas zan DV lottery akkuma samaa barreessina. Weebsaayitii jalqabaa dhufe kana keessa galtuu akkuma samaa. Zan check status mara differensiin isaa baay'ee xiqqoodha jalqabaa wajjin. Zan continue gootu. Zan argitu ishee kana forgot confirmation number ishee jettu kana ishee jala sararamtee jirtu kana tuqxu. Zan gaafa sana tokkoffaa irratti barri kanuma 2025 dha. Zan lammaffaa irratti asitti maqaa akaakayyuu keessanii isa jalqabaa irratti maqaa akaakayyuu keessanii isa lammaffaa irratti maqaa dhuunfaa keessanii inni lammaffaa kun maqaa abbaa keessanii galchitu. Zan asitti sadaffaa irratti month day year dha. Ji'a guyyaa waggaadha kan dhaloota keessanii jechuudha. Kan isatti jalqabaa yeroo galmooftanii akka jettanii guutan sanadha. Month day year orderii kana dogoggoruun qabdanii. Zan asitti imeelii keessan barreessitu. Imeelii keessan erga barreessitan booddee authentication kana akkuma jirutti akkuma silaa koppii gootu akka submit gootu confirmation code keessanii gara jalqabaatti isinii dhufa. Kanumadha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole subscribe gochuun dagatinaa. Thank you.